Eshi waaw nyaata ajaa'ibaa tokko kana nyaadha isiniin jedhee hin dhiisu nyaata qoshqoshettu daabboo qoloo jechuudha. Karaa salphaatiin daftanii qopheeffattan jechuu dandeessu. Yoo nyaata kana nyaata hindii ta'uu ni beektu garuu ani akkasitiin hojjennee akkatan inni hojjedhe yoo nyaata kana zayitii keessa dagootanii akkasitti xabbastanii booda bukkeetti sukkaara hojjettaniiti sukkaara keessa cobsaa yookiin baasaa hojjettu garuu ani noormaali akkanumatti hojjedhe jechuudha. Maqaa qashqash jedheetuma buna yeroo dhugdani dasisiin jira jechuudha. So waan ajaa'ibaa godhee hojjedhee raawwadhee jechuudha. Baay'ee tokko xiqqoo zayitii ni dhuga. Isa malee waan ajaa'ibaa jechuudha. Bakka qishqish jedhee isinitti tola mana keessanitti hojjetadhaatii nyaadhaa isiniin jedha. Ashama hordoftoota nagaanii fi jaalalli waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Mee ulaagaa halaawaa kana ittiin hojjannuun isinitti agarsiisa. Mana keessanii isinis ni beektu jedhee ni yaada. Garuu kan akkamitti haala salphaadha. Waanuma mana keessa jiru noormaali waan jiruun hojjechuun dhaqu daakuu qicadhee jira. Daakuu amma hojjetachuu barbaaddani. Baakin paawudar maankaa tokkoon itti naqee qashqash godhaa jechuudha. Kaa'ee xinnoo ishee yeroo hafuufame bishaan itti naqattanii soogidda itti naqattu jechuudha. Hirdii jechuudha. Yoommoo qalama roozii qabaattan okay ani hirdiidhumaan itti naqadhe jechuudha. Akka hadiisiin jalaan taane malee waan biraan qaba. So akkasitti rukutattu yoo sin jalaa qal'achaa dhufee tarii minaaman bishaan daakuutti naqatachaa deemtu jechuudha. Tokkoffaa yoo qodaasaa hin qabaanne seettan agarsiisa. Qodicha yoo hin qabaanne haayilaandiitti yoo fayyadamtan tarii haayilaandii furdiseen bal'iseen huraa yoo jettan furdisuu dandeessu liixii jechuudha. Ani qodaasaa hin qaba. Waaqayyo ishee abbisuu mucaa tokkotu alaarraa naa fidee wantoota akkasii piroosesii baay'ee tokko naa fidee turte. Hati halaawaa hojjatta wanta mimmi'aa wanta zayitiitti hojjetamu naan jettee naa fidee turte. Isinittan agarsiisa meeshicha. Kun ishii kana jechuudha. Kanaaf furdisuu nan barbaachisu jechuudha. Qaanshi xiqqoodha. Laqaqqee gochuu na barbaachisa. Warri haayilaandiidhaan fayyadamna jettanis immoo haayilaandii bal'isee mureen bakka hojjedha warreen immoo kanarra furdisuu dandeessu. Ani haala kanaan rukutee xumuree jira jechuudha. Ittiin naqadha gara meeshachaatti jechuudha. Saamu kan jala deddeemaa inni na biraan hafu bakka abaddaan. Anna haala kanaan lixinkos ganna jala nam'ite maa gochuu hin danda'u. Afaan ishiitti akkashuudha meeshittiin achi naaf fidee dhugaa waaqa dubbachuudha. So haala kanaan itti naqeen qadaadadha jechuudha. Qadaadee zayitii lokkosee garasii ho'aa jira jechuudha. Zayitii lokkosaan ho'isaan jira. Distii immoo normaal distii fedhetus ni ta'a zayitii kan isin jalaan xuunne jechuudha. Gara sanatti deemna hamma. Gara hojjechuutti jechuudha. Ishi zayitii ho'isee ture isiniin jedhee gara naquudhumatti deemna. Kun haaluma kanaan zayitiin ho'iseeran haala kanaan hojjetadha jechuudha. Zayitiin barruun ishee keessa baay'ee xiqqoo osoo hin taane 2-3 nattu garuu tokkuma gugurdaan dafee baasa jedheen haala kanaan baasee kun shara guuraa jira jechuudha. Marqii kan haala kanaanii jechuudha. Haala kanaan guuree kanarra diimessuu dandeessu ammanaanis maa bakka qoshqosh jechaa jira waan ta'eef waan kanarra diimessitan hin qabdu haaluma kanaan. Garuu akka seera isaatti sukkaarrii fi bishaan danfee loomitti gootanii minaan qarafaatti gootanii as keessaa fuutanii baaftanii geessitanii isa keessa buuftu jechuudha. Sukkaara ni beektu akka biyya arabaatti hojjechuu barbaadanii garuu hin barbaanne kanatti waan dasna'eef itti naquun naqnee jechuudha. Haala kanaan muluusaa hojjedhee raawwadhee isinitti agarsiisa. Na waliin taasin.
Kun akkuma argitan fidadhee dhufe isinumatti agarsiisuun dhufe shaayii qopheesse qoshqoshii ta'uusaa immoo isinitti agarsiisudha jechuudha. Fidadhee dhufe isinitti agarsiisa saami meeqa isaan harkatti daakee garuu anyways rakkoon qabu. Lafa jala dolole saami numtuu qabma suudaa ta'uun oolu. Charger keessa buusin. La. Qashqashi daabbo qoloo jechuudha. Lala burkut jedhee daakama. Haala kanaan hojjetattanii raawwattu mana keessatti ganna waan ta'eef immoo dirqama sin barbaachisa. Sin barbaachisa jechuudha. Anaaf shaayii faanaan taa'ee nyaadha booda amma garuu saami jalaan fuudha isaan kaanii jechuudha. Na jalaa daaka. Taarii booda nama faana dhufuu danda'a. Zatii qaba xiqqoo ishee. Waa isaanii muluun daaku kaa maal gochiin yala taa'eet daaka waan ta'eef muluu caccabsiisu nan ol kaarraayyuu an ofii kooti shaayiidhaan fayyadamu fudhadhe jechuudha. Harkaamu mana tishatu jallu hey qaba kanaaf isa kana nan ol kaawwadha irraa jechuudha. Irraa alkaadhee sinfaanaa sa'a shaayii kofanaa nyaachachaa jechuudha. Anaaf saami bichaan mana jira. Sa'aatii kanatti isaan mana hin jiru jechuudha. Tiinaan jettee ala deemte. Tiisu. Tish. Na mana keessanitti hojjetadhaati ilaalaami chaalenjisa. Ilaalaa siniin jedhaa ilaa gadi taa'e maal fuudhuu gadi taa'e seetan paastaa. Nallaadhaaf jedhechi jala kaa'ee amma asatti jette qoona shawwadaa'ee gadi ciise jechuudha laal. Harkatti qabee moo hin qabne. Kaameeraa immoo eenyummoo ispiidii isaan xiqqoo tineedha jechuudha dabalee maaliif daqiiqaan ni baay'ata. Akkasiin isiniin jedhaa isin na faana ta'aa. Video kana like share godhaa subscribe godhaa isiniin jechuu barbaada. Yaada qabdanis naa barreessaa. Hai jedhame hai. Ante jedha. Ante. Kaameeraa keessatti naaf ilaalu immoo fala ina fuufala foona gubdee jedhee jechuudha. Ishiin afaan kaa'u ina fuufa. Mee kana maali jettu si? Amma nagateeti baay'ee jechuudha. Silaas of tiin shawwada'eet baay'ee jechuudha. Adaganyaa namichaati jechuudha. Na jala deemee shaayii sochoosaa maal godhaa.
Deebi'ee immoo so akkasii saamin na rakkifnaanis siif taasisuu barbaade waan inni godhu maankaa fuudheetu shaayii naasochuusaa jechuudha. Amma fakkeenya xuuxxoo kana keessaa dhugee hundi beekaa toon lafa kaa'e fuudhee hin qadaadanne jechuudha. Giddii ishiitiin waan ta'e godhe jechuudha. Innaa yeroo tokko tokko waan isin hojjettan daa'imni baruu jechuun ishiitu hiikaa qaba. Yoo gaarummaa qaba jechuudha. Argitee baruun ishiitu maaliif gochaa jiru isa jedhan ilaal sa'aatii kanatti baruu jechuun waggaa 2-3 waan hundumaa gaarummaaf gadhee hadda hin baafte jechuudha. Garuu kan nama tokko tokko waggaa 10 bishaan daffaa harka kaa'uu deemti. Ofti galabbatu deemti. Waan ta'e gochuu deemti. Kun amma ta'u waggaa 2-3 kana bishaan ajala keessa hin tokko hin beekaa jechuudha adda baase. Annaa nagatee bahee badee jira jechuudha. Silaa haasoftee qaasee badee rakkoo qabanii nan danda'a. Isin faana kana nyaachaa shaayii koo dhugaa isinitti taasisaa hamma dhumaatti isin garuu yaada qabdan naa barreessuu sheer laayik gochuu hin dagatinaa manuma keessa teenye kun waanuma ta'e hojjenna viyuun keessan gadi bu'ee wanti isin ilaaltan laayik gochuun keessanii rakkoon qabu.